السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا فرطة كينيا وندي كيسانو بغنا غنو جراتن فياك أبداني جروف جريني كيسان حالك اللي إنسان مال فكاتا نبرا نجا غلط ربي كنو أرجع نجرا إسنين جنة. كبجمتوتا فرطة كينيا تربي تنين كيسا وانبا إينا مجمعيسو هدو أكسين تمارو نيادة تنجيتشا جمعشو ولد أبتو ربي نواتايسو إسنين جنة. كبجمتوتا فرطة كينيا دينو مكانا حجيد أفجالتو ولد أرار سورة جين تولجتشو إسنين فيديو كيسنين قد إسيرو إسنين ليه نيادة تنجيتشا فيديو سنرا هدو أكجمدن نمون هدو أكجمدن أرجع جريتشا هدو gammadanii tani koomenti keessan laalee jira hundi keessan galatooma ulfaadha kabajama isinin jedha san irraa kan ka'e kabajamtoota afurtoota keenya waa'ee jadiidiif muktaar maalirra jiru warri jettanii fi akkasumas guyyaa dheengaa viidiyoo tokko isinii maxxansinee jira saniifuyyuu jadiidiif muktaar irratti aniif imaar bifa koomediiti waan tokko wajjannee jira garuu jarri akkas haataatu yaada qabnaa osoo hin ta'in jechaadha isinuma kolfisiisuudhaa fi osoo wanti sun akkas ta'ee akkami kan jedhu raay waan san dubbanne jechaadha warri waan san irratti nutti artaniirtan oo jiraattan garanumaan noof kolchaa jedha har'a ammoo waa'ee caaltuu fi hajjii keessaallee jechaadha waa'ee caaltuu waan isinitti himu jira kan irraa kan hafe jechaadha waa'ee jadiidii muktaar dubbadhee ka'ee kan gara dhufeetti isin dabarsa osoo gara birootiin darbin kabajamtoota afurtoota keenya waa'ee jadiidii muktaaroo kaasan waa'ee muktaaroo kaafnu wanni jadiid biraa nafto jechaadha sababni illee hiriyyaa dhugaa jechaan ka akka jadiid kana dhugaa dubbachuudha jecha hiriyyaa dhugaa hiriyyaa jabaa hiriyyaa dhugaa hiriyyaa gaafa xiiqii nama kanaa kana jechaadha hiriyyaan dhugaa bal'ina irratti illee sibiraa naftu dhiphina irratti illee sibiraa naftu jechaadha dhiyeenuma kana muktaar jaartii fudhachoo yookaan intala butuu dhageettanii jirtanii erga intala butee akka shari'aatitti waliin ciisuu hin danda'u hanga warri eeyyamee nika hidhuutitti malee jechaadha akkasitti muktaar ganda isaanii jiru ganda isaanii irraa bakka biroo geessanii achi jiraataa ture jechaadha isaa fi jaartii inni butisan illee adda adda dhogganii hanga warri eeyyamee nika hidhuutti jedhanii jechaadha waan muktaar ta'e badduullee haa ta'u gaariillee haa ta'u waa hundaa waliin qoodachuu qaba jechuudhaan ganda muktaar irraa hin deemne hanga warri maanaa akka gadi hin baane ittisan takka jechaadha kun maalidha hiriyyummaa dhugaa jadiidii kennaa baay'ee galatoonfachuu barbaada jadiidiif muktaar gammachuu daangaa hin qabne baay'ee natti dhagaamee jira waan gammachuu wayii isinii himuudhaaf deema waa'ee caaltuullee asuma waan dubbadhutu jira jechaadha osoo kana hin dubbatin beessa xiqqoo isii qabaa kabajamtoota afurtoota keenya mee beessa kana xiqqoo dhageeffannee walitti aadachaanu gaafa nabi muhammad duniyaa tanarraa deeman yaa rabbi salli alayhi isaan du'anii mana aishaatitti reeffi isaanii achi ciisan islaamni gaafa jalqabaatiif iddoon inni itti wal dhabbii eegalu as taate maal irratti beeytu nabi muhammadin sallallahu alayhi wasallam uffata isaanii irraa baafnee qaama isaanii dhiinamoo uffatumaa wajji dhiina jedhan Mustafa sallallahu alayhi wasallam gariin uffatuma isaa wajjin haa dhiidhu jedhe hin baafnu nabi Muhammad irraa uffata gariin immoo irraa haa baafnu innis akkuma nama kaaniitii jedhan booda wal dhaban اختلفوا ثم اتفقوا بودر مال الرولي قلن على أنه يغسل وعليه كفنه صلوات ربه وسلامه عليه وصوف النساء الرجل وصوف النساء الرنبين كل أكدلتين كام نساء بدأتين ملتين بشان الرقم قلافني أكسمت هادين ولي قلن ثم اختلفوا أما سوال أبا الصحابة في موضع قبره ودفنه إدو كبت أول الرول أبا الصحابة رسول ربي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم قريب مكة هذه بكم جري لأنه ولد هناك أجلتني أجقدتني وحين أجتبوته بيسنين جالتني umurannee wali dachaanee jirra kabajamtoota afurtoota keenya garuma sagantaa qabadheetti isin keessa gammachuun bareedaan gammachuu ifan qabne ta'uman qabne ta umrii dheertuun nu dhaqqabee jira akkasuma obboleessi muktaar nutti qisha dura nu dawwale hayyamee jirani abbaan hayyamee jira intalatiyya asifida asinni kaagoonaa fi jira yeroo monguddoon teenyaa dura dhaabbatte akkasini hin ta'u ichuma bakkuma isaan jiranii dhayne ni kaagoonaa fi hijaaniiti nu dawwale jira akkas zaaniiti nu dawwale jira maammaan nutti himee jira oduu dabalata gizeeni dhufe eessarraa fudhannaa akkasuma isinin jenna gartootaaf kabajamtoota keenya galatoomaa hangaasitti du'aa teessanis qeebalamtee jirti nu faana turu keessaniif hedduu takka galatoomaa isinin jaa anis gammachuudha dhagaamte amma miti kan hin ibsadhu amma
Xiqqoo dura maammaan na rifachiisee ture manaa gadi hin bahin naan jechaa ture. Xiqqoo isin dhageessee jira jechaadha kabajamtoota furtoota keenya. Anis xiqqoo dura maammaan gadi hin bahin jechuudhaan xiqqoo na rifachiisaniiran jedhanii kan jedhudha jadiidoon jechaadha kan inni dubbate jechaadha rifannoota akka qaban akka wanni an jalqabarraa dubbataa jiru jechaadha akka jadiidii manaan baane akka dhooggaa turanii jechaadha hanga waan kana xumurannee nika kana hiinee waa hunda hanga xumurutti teenna godhachuudhaaf jechaadha hanga teenna godhannutti jechaadhaaf akkasitti dhoogganiidha jechaadha kabajamtoota furtoota keenya akkuma dhageettan Muktaar gammachuu guddaa keessa akka seenee jiru yaani nika hiniinee nika hidhuudhaaf qophii hunda akka xumuranii jiran abbaan mucayyoo fidaa akka jedhee jiru eessa ganda mucayyoon irraa fudhatamte fidaa jedhanii asitti nika hinaa ganduma kennaan nika isinii hinaa fidaa jennanii ennaan manguddoon warra Muktaar didanii jiran jechaadha lakkii akkasiin ta'u akka seeraatitti akkam ganda keessan hin finnuuti achi ganduma keenyatti koottaatiin nu hidhaa manguddoo yookaan sheeka wayii fidanii achitti dhan jechaadha akka seeraatitti jechaadha sababni illee mucayyoo tanaan butee waan fuudhaniif mucayyoo walitti dhiyaatanii jiranii mucayyoo wayitu durbummaa irraa fudhatee jiru yoo ganda abbaatitti deebisanii yoo obboleeyyan itti yitee lakkin barbaannu ni kan wayitu hin jiru karaa yoom jaalannee isin kenne yoo jedhani mucayyoo achi dhiisuu danda'an jechaadha manguddoo warra Muktaar diduun isaanii kun jechaadha ana gar kiyyaan natti tolee jira waan silaa ta'ullee qabu garanumaa Muktaar caalaa immoo irra deebiidhaan namni baga gammadde jechuun barbaadu jadiid jechaadha ati dhugamatti nama cimaadha hiriyyaa kan keetiif akkasitti dhaabachuun biyya san irraa dhuftee halkanii guyyaa waliin dhaabattee akkuma duraanii jechuuf yaalisan jechaadha rakkinni kee rakkina keenna gammachuun kee gammachuu keenna singatu jetteeti mucaa kana wajjin dhaabachuuf garanumaa maqaa kabajamtoota furtoota yaayyaa hoppiitiin galatoomi siin jechuu barbaada jadiidii kenna siin jedha jechaadha walumaa galatti kabajamtoota furtoota keenya akka jadiid nu himetti dhugaa dubbachuudhaaf anis bilbila obboleessaa Muktaarti bilbilee ture na jalaan kaase kan Muktaar cufaa ture jechaadha kan jadiidis itti bilbilee ture cufaa ture jechaadha hin baajeetiin gabbee odii gad deemu jira maaliif akkaan abdii firra qabuuf intalsin horka jirti waan ta'eef wanni sodaatu akka hin jiru kanaaf atillee wanni sodaatu hin jiru amma bilbilli nurratti bu'ee jira bu'ee oduun ammaan waan jiruuf maamallee nu bira gaa ta'an immoo qaamallee waan gammachuu waan nutti himuuf atillee wanni sodaatu hin jiru gammachuudha amma gammachuudha amma booda gammachuudha amma booda an duraan sodaanneen amma sodaadhaa miti akkasii isiniin jenna hordoftootaaf kabajamtoota keenya ammaan gizee dhufee oduu dabalataa isarraa kan dhageenyu ta'a duraayyuu hin sodaanne wilii hin sodaadhuudha kan jadiid jedhechaadha dhugama musoo jadiid Muktaar waliin garuu dhabatanii Muktaar mucayyoo tana hin fuudhu jechaadha dhibbaan dhibbatti waan namni hunduu beekuu qaba jechaadha sababni jadiid sababa Muktaar mucayyoo tana fuudhee sababa jadiid jechaadha dhugaa dubbachuudhaaf jadiid isin himeera viidiyoo asiin duraa irratti jechaadha wanta uumamu waa wayii akka godhuudhaaf deemanii na himee ture jechaadha erga mucayyoo erga dhoggatanii kaanii Muktaar baay'ee gaddee jadiid garuu erga isiidhaaf galtee sii kennuu qabanii erga si hoo si dhoggatan ammoo akka buttee rakkoo duumni meedaadha akka jedhan san argitanii balaa duumni isa meedaadha akkuma jedhan san godhuudhaaf hiriyyaa ofii waliin qoodachuudhaaf ganda isaatitti waan kana taasisee jira jechaadha sababa Muktaar sababa jadiid Muktaar intala san fuudhe sababa jadiid ammallee itti milkaa'e ka jedhu qaban yaada qabachaadha yaani baay'ee na gammachiise hojiin jadiid dhugaa dubbachuuf hojii Muktaar caalaa hojii jadiid na gammachiise dhugaa dubbachuuf hojii Muktaar waan Muktaar itti gammade kana daran kan jadiidiitiin na gammachiise jadiid garanumaan galatoomii ulfaadhu ammallee kabajamii maal jedhee an gara kiyyaanii si galatoomfadha waan jechoota ittiin si galatoomfadhu qabu galatoomii siin jedha isinis kabajamtoota furtoota keenya akkuma sagalee isaa xiqqoo isin dhageessisuuf yaale sanitti jechaadha hunda isin dhageessisuu hin danda'u akkuma xiqqoo isin dhageessisuuf yaale sanitti jadiid wanti gannuu dhiise gammachuun guddaan akka jiru jadiidis bakka dura manguddoon dhooggitu sanii gad bahee akka fedhetti akka deemaa jiru manguddoon warra mucayyoo tole akka jedhaniiran garanaan manguddoon tole jechaan Muktaar illee gammachuu guddaa keessa akka jiru kan nu barsiisu jechaadha garanumaan Muktaar illee baggammaddee obboleeyyan Muktaariitiin illee gosa Muktaar hundaan yoo jechaadha baggammaddan nullee isin wajjin gammannee jira isiniin jechuu barbaada ammallee gammachuun kana daranii nuka hidhuudhaaf warri erga kan qophaayan qofa osoo hin taane jechaadha gammachuun daranii gaafa nika hidhanii nika hidhamtee jirti
jadiidi muktaarii fi mucayyoo waliin ciistee durbummaa irraa fudhateera oduu jedhu gaafa dhageenne gammachuu kanaan daranii gammannechaadha. Kana fakkaataa kabajamtoota afurtoota keenya gara birootti yoo darbu jechaadha waa'ee hajjiif caaltuuti. Dhiheenuma kana viidiyoo caaltuu viidiyoo hajjii isinii gadhiisuu ni yaadattanii jechaadha. Hajjiin tolee ani araaramaa caaltuu wajjii maal jechuu isaa ni yaadattanii isinii gadhiisee jira jechaadha kabajamtoota afurtoota keenya. Guyyaa kaleessa dhugaa dubbachuudhaaf biizii ture hojii irra ture boqonnaan arganne caaltuulleen bilbilee walilleen dubbisne har'a ammoo osoo an itti bilbilee waan kana waan takkaayyuu hin dubbatiniin jechaadha naa bilbiltee abdii wal arguu qabna si arguu barbaada waan sitti muutu jira naan jette jechaadha. An waa'ee jaarsummaa isaanii kanallee takka ittillee hin dubbanne maaliif silaa qaamaan dhaqee gatteessisee bakka naamicha tokkotti gatteesseeti gaafachuudha yaadni kiyya jechaadha. Isiin ammoo akkas naan jette maal akka isiin natti himtullee hin beenne ammoo yoo isiin achitti nawaamte jechaadha. Nawaamtee waa'ee araaraa natti dubbatte tolteeyyuu dubbiin taate dhumatte jechaadha. Yoo isiin ammoo waan biraa waan natti himtu taate fakkeenyaaf waan biraa hajaa biraa waan natti himtu taate isiin hajaa biraatiif nawaamtee achitti ani araarame yoo jedheen waan hin fakkaanne jechaadha. Waan hin fakkaanne kanaaf waan hin fakkaanne jechaadha. Kanaaf har'a wal harka hardhallee jechaadha ani xiqqoo biizii akka ta'e isiidhaaf kan hime jechaadha kabajamtoota afurtoota keenya boru afaan rabbiitiin caaltuu wal argaa jedheeti yaada maaliif akka nawaamte ni ilaalla waan liif akka nawaamte illee isiniifillee kan deebee himu ta'a jechaadha. Waa'ee isaaniillee dhiyeenya kana keessa gammachuu akkuma jadiidiif muktaar kan gammachuu guddaa ni dhageettan kan jedhu jechaadha. Abdii guddaa qaba keessattuu warroonni naannoo biyyoota biroo jirtan obboleettii teessan caaltuudhaaf yaadda'uu keessanii baay'ee galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa isiniin jedha. Caaltuu naa bilbiltee walumaa galatti caaltuu naa bilbiltee si arguu barbaada waa sitti himuu barbaada naan jettee jirti guyyaa har'aa isiin akkas naan jettee har'a wal arguu waan hin dandeenyeef har'a hojiidhaaf waan wal isii wal arguu hin dandeenyeef guyyaa boruutitti beellama guyyaa boruu caaltuu bira dhaqee caaltuu maal akkanatti himtu yoo araaramuu barbaada jette yoo hajaa biraa natti himtellee isaanuma irraa fudhadheetumaan gala malee waa'ee araaraatti hin dubbadhu maaliif isiin namaamtee waa'ee araaraatti dubbachuun waan hin taane waan isii tuffii fakkaata jechaadha. Anummaa wannummaan si waamee waa'ee kanaa jedhee yoo itti hime santu waan gaariidha. Kana kabajamtoota afurtoota keenya odeeffannoon guyyaa qarxaa qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata. Warri viidiyoo keenya jaalattan laayik godhaa yaada keessan ammoo karaa koomentiitiin nu barreessaa isiniin jedha. Warri yeroo biraa wal argu rabbiin nu haa taasisu rabbiin bakka jirtan hundatti nageenya ofii keessa isin haa kaawwatu isiniin jedha. Nagaan nu turaa ulfaadhaa.